Akamultan dhaggeeffattootaaf du'attoota TV Mawaa nagaan Waaqayyo isiniif haa ta'u. Ganama kana sagalee Waaqayyo qabadhee fuula keessan kanan jiru luba Qannoo Galaanaa jedhama. Waaqayyo gooftaan maccaa barii kanas nutti dubbachuu barbaada. Mee sagalee Waaqayyoon dubbisa. Luqaas boqonnaa 8 irraa. Yeroo gabaabaa booddee Yesus mandarootaaf gandeen keessa adeemee mootummaa Waaqayyoo labsaa misiraachoo himaa ture. Bartoonni isaa 12 isaa wajjin turan. Akkasumas immoo dubartoonni hafuurota hamootaaf dhukkuba garaa garaatti fayyifaman duukaa hin bu'u turan. Isaanis Maariyaam ishee Magdalaa kan jedhamtu, ishee hafuuronni hamoonni 7 keessaa baafaman, Yo'aannaa haadha manaa Kuuzaa isa mana eegduu Heroodis ture, Suusaanaa baay'eenis kan biraa turan. Isaan immoo qabeenya isaaniitiin Yesuusiif bartoota isaatiif in hojjetu turanii. Ameen. Kadhanna Waaqayyo. Gooftaa umuriidhaan gargar hin baafne, gooftaa saalaan gargar hin baafne, gooftaa sadarkaa barumsaatiif sadarkaa qabeenyaan gargar hin baafne, gooftaa ilmaan namaa ija tokkoon laaltee fayyiftu, gooftaa fuulatu hin ta'in garaa laaltu, gooftaa kaleef ribuu qortee laaltu, ganama kana fuula kee jirra. Koottumee gara keenya. Ati nurraa fagaannaan biqiltuu aduun itti ba'eedha hin coolinnaam. Biqiltuu horiin itti yaa'eedha hin dheedamnam. Gara keenya kottu. Situ nu golgaa. Situ nu oosha. Situ nu dhaabaa. Gara keenya kottu. Maqaa Yesus Kiristoos fayyisaa keenyaaf jettee. Ameen. Kutaa kana yommuu laallu jalqabumaa kaafnee mandarootaaf gandeen keessa adeemee mootummaa Waaqayyoo labsaa misiraachoo himaa turee jedha waa Yesus. Mandarootaaf gandeen keessa adeemee sagalee misiraachoo mootummaa Waaqayyoo labsaa turee jedha. Yesus ilmi Waaqayyoo. Yesus mootii Waaqaaf lafaa. Yesus gooftaa guddaan mootii ta'e. Mandara keessa gandeewwan keessa deemee wangeela lallaba. Nu namooti baay'een gurguddaa of goonee mandara dhannee sagalee Waaqayyoo namatti himuu hin barbaannu. Mandara namaa mana namaa dhannee mandara kee dhannee lallabnu mandarri waa fubbaa koo mandara maal godhu innoo guddaadha. Waa'ee mandaraa maal goona? Waldaa xixinnayyoyyuu nannu warra gurguddaan namoota baay'ee Waaqayyootti waa'ee ba'aa lallaba qabuu kennaa ayyaanaa qabuu jedhamutu televizhiniin hin jiru ta'een argu hiyyeessi. Sooressa duwwaa tarka faarfataa bareedaa miidhagaa qooqa tolu faarfannaa qabu amma hiyyeessin argatu yoo televizhinii ta'e malee. Maaliifi darajaa isaatu hin qaqqabu gadi bu'ee waldaa xinnoo dhaqee hin faarfatu. Baadiyyaa ishee gadi buute dhaqee hin faarfatu. Hoolaa qaluu hin danda'anii, siree afuu hin danda'anii, ciisicha qopheessuu hin danda'anii, lallaafaa qopheessuu hin danda'anii.
Kanaaf namni achiin ba'u hin jiru. Yesuus mandara keessa deemeetu ganda keessa deemeetu sagalee misiraachoo labsa. Nummoo waldaa xixinnaayyoota iyyuu dhaquu dadhabne maali hoodi nutti ba'e kun hoodi nuun ba'e kun. Hoodi nuun ba'e kun maal Phaawulos fa'oo lafa wangeelli hin jirre lafa hin beekamne dhaqanii wangeela abiddaa qabsiisaa turani. Biyya keenya kana keessaa namni kifilaa gariin kudhan iyyuu hundumtuu Addis Ababaatti mul'ata kan inni qabu. Gooftaan na ergeedha Addis Ababaadha ammoo Asoosaatti hin ergu. Gambeelatti hin ergu, Gumuzitti hin ergu, Hararitti hin ergu, Sumaaleetti hin ergu, Gondoritti, Goojjamitti hin ergu. Addis Ababaadhumatti erga gooftaan warra sana moo fayyoo akka isaan fayyan hin barbaadu. Isaaniif immoo eenyuun kaasaa laata? Warra Addis Ababaafoo baay'ee keenya utuu dhufnee immoo Addis Ababaadha ammoo warra wangeelan dhageenye argannee dubbanna ta'eeyoo. Makkiyaatoodhaaf nu kaase malee. Hafuudha Waaqayyoof. Ofaa ilaallu. Ofaa ilaallu waamicha keenyas haa ilaallu. Ergama Waaqaa deemna ta'e ergama biraa deemna ta'e Waaqayyoo hin madaala sababii ta'eef amantiittan jira kan jedhu qoree ofaa ilaaluudha sagalee Waaqayyoo. Dhaqaati yeroo hundumaa lafa caakkaan jiru lafa nyaanni hin jiretti dhaqaa du'aa jechuu koo miti garuu ergaadha yoo ta'e yoo duunes maal ta'a? Ani gaafan tajaajila koo sokkuu fiildii gaafan yoo bahe ammallee dhukkubsataadha waamiinaa jedha ammi jiru. Hin dhukkubaa danda'ee manaan bahuu waamiinaa. Isaan akka durii mitiidha ammi jiru. Inni akka durii. Duris Waaqatu hojjeta ammas Waaqatu hojjeta maal duna daajii boba'aa nakiyaa. Hafuura qulqulluutu boba'aa duris har'as. Irree dargaggummaatiin hojjenna moo maal moo irree hafuura qulqulluutu hojjeta ammasooti. Humni koo dadhabbii kee keessaan raawwata jedhu. Maqaan Waaqayyoo haa eebbifamu. Yommuu naqu garuu ani yommuu bahu ganama gaafan tajaajila bahu Waaqayyootti of kenneen ba'a. Yoon galee haalleluuyaa yoon naqes haalleluuyaa. Bakka. Akkasittiin ba'a. Mana koof ijoollee koo haadha manaa koof garaa kootti kadhadheefin fi koofis kadhatadheen sokka yoon galee nan gala. Yoo hafe immoo nafa. Gara kutannaan lafati duututti nan du'a lafati jiraattu nan jiraadha sabni kee saba koo. Jettee hiruu takka dubbii gara kutannaa dubbanne gara kutannee tajaajilan deemnu yoo ta'e ulfinni ittiin fufu inni amma miidiyaan kun inni baay'ee miidiyaan kun mukarra baasee nu afarsu kuni fagoon nun ga'u. Amantoonni godattafanidha Waaqayyo. Amantoonni biyya keetti baadiyyaa keetti hafan. Baadiyyaa iddoo kamitti yoomame wangeelaawii dhaqu tokko jira waldaa keenya. Wangeelaawii Biqilaa Addisuu jedhama. Iddoo fedhatti yoo waamtan hin dhaqa. Kooruun jalqabne. Filachuun jalqabne. Obbobokoksuun jalqabne lafa waaman hundumaan dhaqa. Waaqayyoon nu kaase ta'e akkas. Mootummaa Waaqayyoo labsaa misiraachoo hima ture. Bartoonni isaa 12 isaa wajjin turan. Mandara keessa duukaa yaa'u. Gandeen keessa duukaa yaa'u. Irraa baruka. Isarraa fudhatanii abidda lafatti qabsiisanii lokkosanii mandara kee adeemanii. Kanaaf wangeelli addunyaa kana ga'e.
gooftaan keenya narraa baraayidhe. Akkasumas immoo dubartoonni hafuurota hamootaa fi dhukkuba garaagaraatti fayyifaman duukaa hin bu'u turanii. Dubartoota kana seexanni duris rakkise natti fakkaata. Ammallee dhiiratu caalaa iyyaa jira. Akka immoo irraa fokkisa. Safuudha Waaqayyoof. Dhiiratu iyye gaaf tokko dhiirri seexanni keessaa iyyeennaan galateeffadhaa seexanni reefu kufaa jedhe. Maali inni cabacabnee ililchinee galateeffannee dubartii ciqiciqiin abbaa manaayyuu iyyisiisaa jedhe. Ciqiciqii abbaa manaatu iyyisiisachaadha baay'ee isaanii. Caqacaqxaniin iyyisiisinaa jedha Waaqayyo maali? Dhiphattee iyyiti taanaan maaliif dhiphistuu? Hangaggabee dhaqee fuudhee manatti galchee hoosine immoo maal dhiphiftanii iyyisiiftu? Nu haa gargaaru Waaqayyo. Dhukkuba garaa garaatti kan fayyifaman duuka bu'u turani. Namooti baay'een dhukkuba garaa garaatti iyyuu fayyisamanii duukaa iyyuu bu'an amma si'ana. Akkuma kilinikii safara keenyaa dhaqanii akkamamanii fayyan akkasuma godhu. Maariyaam ishee Magdalaa kan jedhamtu ishee hafuuronni hamoonni 7 keessaa baafaman. Torbakki adidicha ishee kee ammoo. Duuka buute isheenis. Yo'aanaa haadha manaa Kuzaa. Haadha manaa Kuzaa namichi jedhamu kun xibbaqaa hojjeta, xibbaqaa sararatanyaadha. Haadha manaa isaa kana keessaa seexanni iyyee ba'e. Isa mana eegduu Heroodis ture, balbala Heroodis taa'ee eega ture Suusaadha. Suusaanaa. Baay'eenis kan biraa turan maqaan isaanii kan hin beekamne isaan kun qabeenya isaaniitiin Yesuusii fi bartoota isaatiif hin hojjetu turan. Yesuusiif bartoota isaatiif. Dubartooti baay'een Yesuusiif bartoota isaafillee hin hojjetu turan, hin gargaaru turan. Hin tajaajilu bartoota isaa. Boor gooftaa harkaa warra tajaajila fuudhanii itti fufsisan. Hin tajaajilu turan. Horii isaaniitiin, humna isaaniitiin hin tajaajilu. Har'a meeqan keenyatu fayyinee, dhukkubatti fayyinee, hafuura hamaa nurraa ari'ee, fayyaa nuuf kennee meeqan keenyatu Waaqa tajaajila lata. Intala tokkotu miilatu naafaa jedhani. Namichi tokko akka kadhatuuf dhattee jennaan amma yoo fayyite maal gootaa miila kee kana hosii fayyennaan itti nan dannasaa jetteedhan. Nan dannasaa yaqee jetteedhan. Agarte baay'een ittiin dannasa malee Waaqaafan hojjedhaan hin jiru. Waaqaafan gadheedhaan hin jiru. Dhukkubni sun irraanfatamee, hafuurri hamaan sun irraanfatamee, waan keessaa dhufne dukkanni sun irraanfatamee daansiitti gallachaadha. Maal honni akkasii? Maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin. Namooti Waaqayyo dinqii isin irratti hojjete mana keessanitti, dhala keessan irratti, umurii keessan keessatti, dhala keessan keessatti Waaqayyo dinqii mul'atu. Namoonni hojjete ani mul'annes kan Waaqayyo hojjete akka isa tajaajiltaniin malee akka biyya lafaatti galtaniin miti. Dhattanii mana raqee, mana farsoo, mana kumaaraa, mana xuraa'ummaatti akka galtaniif isin fayyise miti. Waaqa naa galateeffadhaa jedhee inni tokko immoo. Naa galateeffadhaa torbee darbee na dhukkuba ture nan fayyee. Eeggasii gaafuma nasii ba'u dhaqee haraqee kota armusii tokko walakkaan fixee bakka nan fayyee Waaqayyo na gargaara. Naa galateeffadhaa jedhee. Haraqee xaarmusii 8 akkatti dhugduuf si fayyisee Waaqayyo. Hafuura qulqulluu akka dhugduuf, dubbii Waaqaa akka dhugduufi waa'ee Yesuus Kiristoos misiraachoo akka himtuuf malee
mana raqeerra kanaan noftee xaarmuzii meeqan dhugeettee lakkooftuuf immoo hoodam maal ijoo jarri kun fayyanii seexanni keessaa yaa'ee dhukkubattis fayyifamanii Yesuus duukaa bu'ani. Yoo fayyite eessa dhattati? Yoo fayyite maal gootaati? Inni si fayyisuudhaaf humna qaba. Hin danda'a. Fayyuu kee booda eewu duukaa fiigdati. Haa kadhannume. Gooftaa ati mandara keessa deemtee ganda kee adeemtee sagalee misraachoo mootummaa waaqaa labsiteem Yesuus nummoo isteejii babbareedaa barbaannee gooftaa TV babbareedaa barbaannee irra dhaabachuu barre sagalee misraachoo himuu dadhabne gadi buunee isa dhukkuffatee gola ciisu eewutu barbaada. Isa seexanni itti dukkaneessee mandara keetti cabe eenyutu barbaada. Yaa gooftaa nuunoo hojii nutti fakkaachuu dide inni karaarraa gorreerraa narraa baraasati jette irraanfanneerra. Ayyaanni kee araarri kee hafuurri kee inni saba keetiif tikee kaasu sun keessa deebi'ee akka nu kaasuuf si kadhanna. Hafuurri kee keessa deebi'ee akka nu kaasuuf si kadhanna. Iddootti dagannee bannee hin deebinaa nu deebisi. Hoolota kee baadiyyaan magaalaa jiran tikee kan hin qabne gargaarsaaf barbaacha kan hin qabne. Warra mimmaan isaanii dhuganii akaalaatiin isaanii cabee yaa gooftaa. Ergamaa kee waaqarraaf lafarraatiin isaan bira dhaqii iddoo sanaa isaan kaasi maaloo. Gadda guddaa boo'icha guddaa keessa kan jiran obsa kan fixatanii sammuu isaanii dhabaa jirani. Utuu seexanni isaaniin argatiin bira ga'i maaloo. Utuu badifni isaanitti hin dhufiin bira ga'i maaloo. Araaraan 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 saba keenya ilaali. Lafa keenya ilaali. Warra seexanni irraa ba'e, warra dhukkubit irraa harca'e, warra ka'anii hojii kee hojjetan warra si duukaa bu'an malee warra galanii xuraa'ummaa ittiin hojjetan akka hin taane nu gargaari. Bara keenyaaf eebbisi. Biyya nagaa nu oolchi gooftaa koo. Maqaa Yesus Kiristoos du'a moo'ee ka'e sanaan. Ameen. Garaa keenya gara Waaqayyootti ol fudhannee eebba isaa fudhannu. Waaqayyo nu haa eebbisu nu haa eegu. Waaqayyo fuula isaa nuuf ibsu nutti haa araaramu. Waaqayyo fuula isaa gara keenyatti adeemsu nagaa isaas guutummaatti nuuf haa kennu. Maqaa Waaqayyo Abbaatti kan Ilmaatti kan Hafuura Qulqulluutti Waaqayyoon keenya tokko. Ameen. As istuudiyoo kana keessa na waliin kan jiru ogeessa kaameraa Naatnaa'el Bonjaa Waaqayyo isaa eebbisu jechaa. Yoo fayyite eewu duukaa buutaati. Guyyaa gaarii.